nurraa kan eegamu nuti kan gochuu qabnu biyya kan jeeqamne biyya kan diigamne sochii jira kanaa dura dhaabbachuu qabna. Ogeessiraa waan ta'eef agendaa guddaan haadha walii wajjin mari'annu xiyyeeffannoon keenya kanumaa wajjin wal qabatee marii biyyoolessaa amma biyyi keenya yaadaa jirtudha. Marii biyyoolessaa kana yoo maal goonee gaariidha. Rakkoo amma kaasnee haasaa ture finxaaleeyyiin sababoota adda addaa uumuudhaan biyya nageenya jeequudhaaf godhan kana Oromoorraa maaltu eegamaa nu maal gochuu qabna gama keessan maal አሁን አንተም በዚህ ድምፅ ዘፋኝ ተብለህ ሲሆን ልትገባ ነው። Gafin Oromma nuha deebi'u jechaadha. Itti waggaa dhibba shantam. Deebi'ee isa deebi'u yoo ta'in Oromoon Oromummaa balleessinaa. Kan ajaa'iba. Sabamma kana balleessinaa. Eenyuun nuuf jala kaanii maqaa Oromoo dhahatee annasisaa of jala kaanii Oromoon Oromummaa balleessinaadhaani miira akkamii tokko namatti dhaga'amu. Kanaaf ammangistuu fa'aa dhiisee Menelik achuma dhiisee ana Haile Sillaasee yoo xinnaata harki 75 Oromoodha jedha. Kan hunduu irratti walii gala. Osoo afaan Oromoo untuk tutorial kali ini yaitu tutorial bagaimana cara membuat SIM dan Dr. Strength. Kalian bisa mencobanya sangat sekali. Oromummaa isaa baqatee ani warra Selemoonii jedha. Warri Selemoonii fi Oromoon warri Kushii warri Selemoon warri